Wanta harka kee galchatte tokko sababa namni si qeeqeef sababa namni si harkatti tuffateef of harkaan gadhiisin. Jireenya keenya keessatti jechoota namoota firarraa halagaarraa namoota naannoo keenya jiranirraati jechoota badaa dhaga'uu dandeenya. Jechoonni kun immoo eenyummaa keenya isa dhugaan ibsan. Jechoota namaa dhageenye kaayyoo keenyarraa uduruba deebina taanaan jechoota hamaa namoonni nutti dubbatan dhageenya taanaan milkaana keenyarraa udurubatti nu qabu. Yoo yaa akkam jirtu jaalatamtoonniif kabajamtoonni Horror Inspire wartaatan akkamnaaf jirtu tolegaa guyyaa har'aa akkuma egaa kanii barnoota baay'ee bareedaa ta'e isiniif qabadde dhufeetan jira. Amma barnoota konumaatti turtii gaarii. Tolegaa mee seenaa bareedduu kana wal faana ilaallu. Tole namichatu simbirroo baay'ee bareedduu tokko qabatee ajjeesuu barbaade. Yeroo kanatti immoo simbirroon kun araraa kee ergaa dhumaa tokkoon qaba. Naaf eeyyamii wantoonni kun sadan yoggaan sitti immoo jireenya kee gara fuulduraaf baay'ee si barbaachisa. Baay'ee erkoosiif ta'a jettee kadhatte namichi kunillee tole mee ergaa dhumarra qabdu kana mee natti dabarfadhu jedheeni innillee isheenillee akkana jette deebiste waan si harka jiru tokko tasumaa hin gadhiisin ittiin jette. Tole inni lammeeffaa maali jennaan waan darbersite hundumaattuu deebitee hin gaabbiin isaan jette. Namichillee tole jedhee dhaggeeffate. Inni sadeeffaa immoo osoo hin dubbatiin namicha jala calli jettee turte. Yeroo kanatti inni sadeeffaa maal dhanni jedhee ishee gaafate. Inni sadeeffaa guddaa fi jireenya kee waan jijjiiruu danda'uuf, waan galma si geessisuu danda'uuf, waan jireenya kee gara fuulduraa jijjiiruu danda'uuf yoo na gadhiiste malee sitti himuu hin danda'u isaan jette. Namichillee wanta isheen jettu kana dhaggeeffachuu wanta itti toleeruuf, wanta isa gammachiisee jiruuf, wanta jireenya isaa keessatti itti dhagahamee jiruuf harkaa ishee gadhiise. Tole jettee isheenillee erga barariite deemtee mukarra teessee booda ergaan koonni jalqabaa maal jedhaa jettee isa gaafatte. Tole inni jalqabaallee wanta harka kee jiru sana hin gadhiisiin jedhaa jette. Tole egaa osoo nan gadhiisne ta'eeti keessa koo warqee guddaa jira. Warqeen guddaa kun immoo isicha naan siinillee jijjiiree siin miti dhala kellee jijjiiruu danda'u yookaan daa'ima kellee jijjiiruu danda'u ture. Garuu maal godha ergaa isa jalqabaa hin eegne ittiin jette. Inni deebitee inni lammeeffaa immoo maal jedhaa jettee isa gaafatte. Inni lammeeffaa immoo waan dabarsitetti hin gaabbiin kan jedhu ture jedhe. Yeroo kanatti hin gaabbiin kaa waan dabarsitetti jettee ittiin himte. Inni sadeeffaan sun maaliree jedhee gaafanni ishee gaafatutti ajaja tokkoffaa lammeeffaa sana raawwadhu kan jedhudha inni sadeeffaan jetteeni. Mee nuti yeroo baay'ee wantoota adda addaa ajajamuu dandeenya. Wantoonni sun hin eeginafne hin gaabbina. Yeroo gaabbinutti immoo sammuun keenya baay'ee biizaa. Yeroo biiza'utti immoo baay'ee of dhiphisnaa wanta goonu wallaallaa waan bitaan nutti galee fakkaata waan tokko dalaguuf keessa keenyarraa ni barbaanna. Erga dalaguu sana harkaan qabanne booda immoo chaalenjoota adda addaati wantoota muudannoowwan adda addaatiin harka keenyaa deebanii battanamuu danda'u. Yeroo kana baay'ee of dhiphisnaa baay'ee of yaaddessi baay'ee of miina. Kun ta'uu hin qabu. Sammuu keenya irratti dhiibbaa guddaa uumuu danda'a. Akka sammuun keenya hin dalagne akka sammuun keenya waan sanaa olii hojjechuu hin dandeenyetti ofitti himnee karaa kufaatee ofitti agarsiisnaa jechuudha. Kun immoo tasumaa ta'uu hin danda'u. Wantoonni baay'ee harka keenya irra gahuu danda'u. Wanta harka keenyaan qabanne kamuu gadhiisuu hin qabnu. Aaxinaatus haa guddatus, kufaatiin nutti haa baay'atus, dhiphuun nutti haa baay'atus, hin dandeessu ati galma hin geessistuu sitti haafuu wayyoo kan nuun jedhu jechoonni baay'ee nutti dubbatamuu danda'u. Kun immoo galma keenya irraa duruba nu deebisuu hin danda'u jechuudha. Kanaafidha yeroo baay'ee kufaatiin adda addaa karaa adda addaa nutti himamuu danda'a. Wantoota karaa kufaatiin nutti himan alagaarraa hin eegina. Wanta dhiyoo kee jiru fira kirraa, hiriyyaa kirraa, maatii kirraadha kan hin dhageessu wanta akkasii. Sammuun kee immoo horiyuu keedha. Wanta akkamiidha kan nuti itti facaasaa jiru. Sammuun keenya dandeettii uumamumaan waaqee nuuf laatee dandeettii guddaa qaba. Dandeettii nama jijjiiru, dandeettii nama milkeessu, dandeettii galma ofii geessisu akka barbaanne wanta nun gochuu dandeenyudha jechuudha. Sammuun keenya kan nu laatame. Fakkeenya tokko yoon si fudhadhe TV yoo fudhanne TV'n sun maalti keessa jira? Motherboardiin keessa jira. Motherboardii sana immoo maalti control godha yookaan hooggana software keessa jirudha. Nutillee sammuu keenya barnoota keessatti baayoloojii keessatti baranneerra ta'uu danda'a. Wantoota sammuun keenya ittiin hoogganaman subconscious mind, ego, suprego fi ID jiru jechuudha. Sammuun keenya kun immoo wantoota kana nu barsiisuu danda'u. Garuu maal akka nu yaaduu dandeenyu nu barsiisuu hin danda'an. Sammuu keenya qofaa keessa kan jiru softweeriin akkuma TVtiin remotiin control gochuu danda'u yookaan hoogganuu danda'u softweerii keessa jiruun remotiin sun akka hoogganuu danda'u nuunillee kan nu hoogganuu danda'u yaada sammuu keenyaadha. Yaadi sammuu keenyaa kun immoo wanta akkamiidha ree? Maal yaadaa jirra sammuu keenyatti? Haala kamii yaadaa jirra sammuu keenyatti? Maal fayyadamaa jirra sammuu keenyatti? Aga rabbiin nuuf laatedha kan nuuf fayyadamaa jiru. Aga waaqayyo sammuu keenya keessa nuuf kaa'edha sammuu keenya kan nuuf fayyadamaa jiru. Yeroo baay'ee sammuu keenya irratti wanta facaasnu hin beeknu. Kan nu kuffisan, kan nu milkeessan, kan gadi nu hambisan boollatti nu galcheenidha. Kan nuti yaadaa jiru. Qooda negatiivii yaadnu. Qooda badaa yaadnu. Wannu hin fayyanne, nama hin fayyanne, uummata hin fayyanne waa yaadnu
maal ta'a yoo positively yaanne yookaan immoo waa gaarii yaanne kan nu milkeessuu danda'u, kan nama milkeessuu danda'u, kan galma nama geessuu danda'u. Yoo daandiin sitti cufate nama biraaf daandii saaquu yaalu. Yoo karaan sitti cufate karaa nama biraaf saaquu yaalu. Akka namni milkaa'u yoo milkaa'u baate namoota biraaf daandii keessa dabarte sana namni kamuu darbuu hin qabu waan ta'eef qoraattii keessa dabarte sana keessa namni kamuu darbuu hin qabu waan ta'eef karaa diriirsaa fi karaa isaa sana akka inni mijatee fi itti milkaa'u taasisaa fi yoo deemne wanti nutti irratti tokko illee tasuma hin jiraatu jechuudha. Kanaafidha sammuun keenya ooyiruu keenyadha. Wanta akkamiidha kan nutti facaatu ooyiruu keenyatti yookaan immoo bakki qonnaa keenya irratti wanta badaa kamuu facaasuu hin dandeenyu nuti. Sababiin isaas wanta gaarii wanta ooyiruu keenya irraa eegnuuf lafa keenya irratti wanta badaa tokko yoo facaasne boqqolloo facaasne garbuu hammachuu hin dandeenyu. Garbuu facaasne midhaan hammachuu hin dandeenyu. Nuti kan nun facaasne sana deebisnee hammanna. Yoo wanta gaarii tokko facaasne waan gaarii ma deebisnee hammanna. Yoo wanta yaraa tokko facaasne wanta yaraa ma deebisnee hammanna. Yoo wanta milkaa'inatti nu geessudha facaasnete wanta milkaa'inarraa facaafanne sana deebisnee hammannee fayyadamnaa jechuudha. Kanaafidha namni kamiyyuu immoo ooyiruu isaa irratti wanti badaan tokko akka inni faca'uu hin barbaadu yookaan immoo qonnaa isaa irratti wanti badaa yookaan sanyiin badaa akka inni faca'u hin barbaadu. Maaliif lafa isaa sana balleessa waan ta'eef lafa isaa sana akka inni sanyii biraa biqilchuu hin dandeenye taasisa waan ta'eef nutoo sammuu keenya kanaaf of eeggannoo akkamii taasisaa irrarree wanta akkamiidha sammuu keenya irratti kan facaasaa jiru namni abbaan barbaade sooshaal miidiyaa irraa jecha badaa tokko yookaan immoo gocha sanyummaa tokko yoo facaase sanadhaa sammuu keenya irra kan bu'u hiriyyaan barbaade jecha barbaade sammuu keenya irratti facaase isadhaa kan biqilu yoo sanyii kana abbaan barbaade gochaa barbaade sammuu keenya irratti facaase isadhaa kan biqilu sammuu keenya irratti of eeggannoo taasisuu qabna sammuu keenyaaf akkuma fakkeenya tokko bilbila laaptooppii taabileetii wantoota adda addaa akka vaayirasiin si jalaan tuqne of eeggannoo taasista otoo bilbilli nama tokko vaayirasii qabu itti naa dabarsirraa jettee faayila barbaadde utoo amma barbaade si barbaachise bilbilli isaa sun vaayirasii qabataanan itti neeqxu irraa dabarfachuun barbaadu. Sababa maali? Sababa maallaqa kee baastee bilbila sana bitteef. Sababa iyyaaddoo taafee jechuudha. Maallaqa kee baaste sanaaf baay'ee dhiphatta waan ta'eef. Atillee akkuma sanaaf dhiphattu sammuu keenya garuu tola arganne waan rabbiin tola nuuf laatedha. Waan ofiisaa nu uumeef tola arganne maaf akka barbaanne hin goonore. Kanaaf yaada badaa tokko gaafa hiriyyaan kee dhufee sitti dabarsuuf ka'u yaada hamaa tokko gaafa hiriyyaan kee dhufee sitti dubbachuuf ka'u yaada hamaa tokko sooshaal miidiyaa irraa gaafa gartu maaf ofitti fudhattaree sammuu kee sana vaayirasiin sun balleessuu danda'a. Akkati seeraan sammuu keetti hin fayyadamne akkati seeraan sammuu kee istaandardii isaa sana eegee akkati order gootee yookaan akkati saganteessitee sammuu keetti hin fayyadamneef jechoonni sammuu kee irra bu'an sun jechoonni yaada kee keessa bu'an sun jechoonni karaa gurra kee seenan sun oolmaa kee balleessee oola. Gatii kee balleessee oola. Jireenya kee balleessee oola. Akkati galma hin geenye si taasisa waan ta'eef wanta akka miidhaan sammuu keetti faca'aa jiru kun wanta maal ta'uu danda'udha ree kan sammuu keetti faca'uuf jiru sun kana adda baasii beeki. Sammuun kee ooyiruu keedha waan ta'eef namni kamuu nyaatatti nyaataa jirtu irratti osoo dhufee tufee hin dhiiftaa dhugaan siin jedha. Kaatee morma isaa uutee qabata. Maaliif nyaata kee irratti tufe waan ta'eef. Atillee nam tokko yaada badaa tokko dhufee gaafa inni sitti dubbatu yookaan immoo sooshaal miidiyaa irraa yaada hamaa tokko gaafa gartu dafii bira darba. Amma si danda'ametti. Yaada badaa nama hin fayyannedha. Siin hin fayyannedha taanaan bira hin dhaabatiin. Maaliif jireenya keedha waan ta'eef nyaataa jirta waan ta'eef wanta ati barachaa jirtu wanta ati hojjechaa jirtu jireenya kee booriif galaataa waan ta'eef namoonni abbaan arge kan dhufee jireenya kee kontirooliin gooneef irraa ofii wanta harka kee jiru hin gadhiisiin tolan argadhe jetteetti qoostinaan wareegama guddaa si kaffalchiisa waan ta'eef barnoota biraan hanga walitti deemnutti turti gaarii yoo isinitti turte laayik sheer sabskiraayib gochuun maatii keenya ta'a.